takka rakkanne beelene injenne bakka waan nan barbaadu hunda naa gootee Adaamattis na galchitee asittis na barsiisaa waan hin barbaadu naa guutaa na guddistee jechuudha. Bakka haalaan nama jabduudha ammaan tiyyaas. Garuu wulataa isii kattiin kaffalamu gaa. Dhabduus jaalala waan ta'eef jaalalti qabeenyaan hin madaalamtu harkataa fi dhabaan hin madaalamtu. Nama sayyoo jaalatte waa eenyummaa isaa san laaluun qabdu. Barsi gada seete barsiin gadu aane barsi gada seete barsiin gadu aane garaan kun dadhabe erga gaafa kaane sheennawe ilmaan harcaase jaallato dhiifamaa anaa si balleeyse waa si maleen taane si malee mijoyne yaa bashaashatiyaa kan garaan jabaanne. Ara elalta yansaan isti elal yaalachuudhaaf isti elalta wada በድጋሚ elal yaalaችሁ isti እጃችሁ ከፍ ያደረጋችሁላት isti Ara elalta yansaan isti elal yaalachuudhaaf isti elalta wada በድጋሚ elal yaalaችሁ isti እጃችሁ ከፍ ያደረጋችሁላት isti እስቲ አንድ ላይ አሁን እልል እያላችሁላት እስቲ በድጋሚ በድጋሚ አሁን እልልታ እስቲ እልል እስቲ የተሳተፋችሁ ናቸው እስቲ Viidiyoon amma ilaaltanii xumurtanii cidha usni'aa intala Kadir Martuu akkasuma yeroo jaalalaa miidiyaa OBN irraa kan fudhatamedha. Miidiyaa kanarratti yeroo jaalalaa irratti abbaa warraashee jalqabaa wajjin intervi'uu gaafa moonetti beeksisaa taasistu dhaggeeffattanii akkasuma cidha isaanii ilaaltanii jirtu. Wanti haaraan maaltu jira jechuudhaaf waan haaraa qabannee dhufneerra. Wanti haaraa nuti qabannee dhufne yeroo darbe namooti baay'een usniyaa Kadir Martuu abbaa warraashee dhiistee ijoollee ishee gattee abbaa manaa biraa argattee ilma aartistii kabajamaa Elemoo Alii wajjin gaa'ela dhaabbatte kan jedhu isin biraan geenyee turre. Garuu odeeffannoon amma ba'aa jiru akkas osoo hin taane isa darbeef nuuf galchaa jechaa amma garuu odeeffannoon haaraan dhagahamaa jiru. Inni waggaa 2 dura biyya kanatti Adaamaatti ishee dhiisee magaalaa Kaayiroo akka galeedha kan dubbatamaa jiru. Erga magaalaa Kaayiroo galee boodasii dubartii biraa wajjin jaalala akka eegalee akkasuma ijoollee biraallee biyya sanatti erga horatee booda ishee wajjin gargar ba'uudha kan dubbatamaa jiru. Fuula sooshaal miidiyaa garaagaraarraa wanti odeeffanne akkasuma namoonni baay'een viidiyoo darbe irratti koomentii isaan nuu laatan gaafa dubbisu namoonni keessa sirriitti beekna jedhan hedduun isaanii isheen balleessaa tokko hin qabdu isatu ishee dhiise jedhaniidha kan isaan dubbachaa jiran. Baay'een isaanii garuu kan dubbachaa jiran isheetu shira irratti hojjetee bakka inni ishee dhowwuu hooluu diddee erga inni rakkina keessaa ishee baasee booda
hiriyoota hedduu baay'istee akka nama gaa'ela qabuutti jiraachuu didde jechuudhaan biyya Kaayiroo erga dhaqee booda akka ishee dhiisedha namooti baay'een kan dubbatan. Intalli kun garuu yeroo ammaa kanatti ilma Elemoo Alii kan biyya Ameerikaa jiraatu waliin jaalala eegaltee bultiillee akka dhaabbachaa jirtudha. Fuula miidiyaa hawaasaarraa akkuma viidiyoo asirraa argaa jirtan dabalatee namoonni baay'eellee kan dubbatan dabalatee cidha bareedaadhaan akka heerumte akkasuma gammachuun akka itti dhaga'ame Kadir Martuu abbaa isheellee baay'ee akka jaallattu maatii isaanii baay'ee akka jaallattuuf kabajuu dhimma gaa'ela ishee duraallee dubbachuu akka hin barbaannedha namooti baay'een isaanii kan dubbachaa jiran gammachuu itti dhaga'ame namooti baay'een harka fuudhanii ishee wajjin gammachuu isaanii kan agarsiisaa jiran suuraa asirraa mul'atu kana gammachuu guddaa akka qabdu nama itti heerumtu kanatti gammachuu guddaadhaan akka itti heerumaa jirtudha suuraan kun asirraa kan ibsu abbaan warraa ishees baay'ee akka ishee jaallatu namni wajjin gaa'ela dhaabde kun onnee isaarraa ishee jaallatee akka wajjin gaa'ela dhaabaa jirudha namooti baay'een kan dubbatan abbaan warraa ishee darbe garuu mucaa ishee wajjin akka ishee gatee deemedha namooti baay'een kan dubbachaa jiran fuula sooshaal miidiyaarraas kan dhaga'amaa jiru fuula miidiyaa OBN irratti akka dubbatetti rakkina meeqa booda deddeebii meeqa booda jaalala isaa ibsuufiif hedduu rakkachaa erga ture boodadha kan inni mucayyoo kana argatee wajjin gaa'ela dhaabuu danda'e harmee isheellee jajjabeessaa akka ture harmee isheellee hirnaatti mucaa kana itti rakkattee akka guddistee bakka Kadir Martuu hin jirretti erga guddistee asiin geessee magaalaa Adaamaatti mana barumsaa gashuudhaan barsiisaa akka turtedha kan isheen dubbatte harmee kiyya baay'een jaalladhaa naaf galatuum jettee miidiyaa guddaa OBN irratti dubbachaadha kan isheen turte akkasuma fuula miidiyaa hawaasaa TikTok irratti ilma Kadir Martuu booddee dhalate sanaa wajjin gammachuu isaanii gaafa ibsatan akkasuma gammachuu guddaa akka qabanidha kan fuula sooshaal miidiyaa garaagaraarra jiru yeroo ammaa kana egaa Usniyaa Kadir Martuu ilma aartistii jaallatamaaf kabajamaa Adeeroo Elemoo Alii ilma isaa hangafaa waliin egaa cidha dhaabbattee gammachuu ishee ibsachaa yeroo isheen jirtutti namoonni baay'een ijoollee ishee gattee deemte jechuudhaan qiiqa garaagaraa irratti kaasuu ni yaadatama yeroo ammaa kana kanumaan kan wal qabatu egaa Usniyaa Kadir Martuu gammachuu guddaa akka keessa jirtudha gammachuu kiyya jalaa hin booressinaa jettee dhaamsa ishees dhaammattee akka jirtudha cidha gaarii isiniif haa ta'u bara waliin quufaa jiraadha waaqayyo mana keessa na eebbisu gamanumaan jechuu barbaannaa balleessaan kan isheedha jechaa turan balleessaan kan ishee akka hin taane abbaa warraa ishee jalqabaa akka dhiisee isheedhaan deeme sababni inni ishee dhiisee biyya Kaayirootti dubartii kabiraa fuudhee wajjin jiraateef maal akka ta'e guyyaa biraa qorannee kan isin biraan geenyu ta'a amma garuu mucayyoon Kadir Martuu Usniyaa Kadir Martuu gaa'ela dhaabbattee gammachuun akka jiraataa jirtu fuula sooshaal miidiyaa irraa kanarraas argaa akkuma jirtanidha ulfaadhaa galatoomaa waan nu dhaggeeffattanii fi qophii keenya Adaamaa De'ilii dogongora nuti qabnu irratti nu qajeelchaa yaada nuuf qoodaa isiniin jenna akkasuma qophii intala Usniyaa kanarratti dogongora keenya nuuf sirreessitanii wanta akkana malee akkasumatti jettanii nuuf barreessuu keessaniif galatoomaa akkasuma miidiyaa OBN baay'ee galateeffannaa yeroo jaalalaa namoota akkasii qooddanii seenaa isaanii lafa nuuf kaa'u keessaniif ulfaadhaa isiniin jenna jaalalli abbaan jaallatee walii wajjin jiraata egaa kadhaadha miti jaalalli abbaan barbaade yoo dhiisee sokkee dubartiin nama hin dhabdu dhiirris nama hin dhabu jaalalli immoo qixxeedha waan ta'eef ijoolleen kun egaa wajjin bultii isaanii dhaabbataniiru waaqni arraba namaarraa ija namaarraa isaan qabu bultiin isaanii haa oo'ituu fi wajjin ilmaana horanii jireenya gammachuu qabu haa jiraatan jenna ulfaadhaa horaa bulaa galatoomaa haga dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jenna Adaamaa De'il sabiskiraayib godhaa ammallee yaadi keessan nu barbaachisa yaada keessan nuuf qoodaa koomentii nuuf godhaa qophii keenya irratti yaada addaa yoo qabaattan nu barreessaa dhaamsa keenya isa xumuraadha horaa bulaa deebanaa